Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Har'a sagantaa lama tokko qabadheen jira. Tokkoffaan waa'ee namicha naaf jedhamu isaanii waa'ee namicha maraataa sanii kan biyya keessa deebisanii fi Haayilee Riizoortii irratti waan isa muddate kan isin daawwachiisuu fi kan waliin dhageeffannu ta'a. Inni lammaffaan immoo dhimma Oromoo Sumaalee keessa jiranii fi haala jireenya isaaniitii fi haala ammaa kanaan rakkoo amma jiru kanaan jechuudha. Ulaa galaana kanaan wal qabatee rakkoo akkamitti ragaa jiraa fi isa keessatti immoo dhiyeenya kanatti kan Narsaa Bursun post goote viidiyoo tokko irratti viidiyoo sun hammam akka dhiibbaa uummata Oromoo naannoo san jirutti geggeesse kan waliin ilaallu ta'a itti fufa. Akkuma beektan naappiin tiktookarri baay'ee beekamaa ta'e kanaan duratti Itoophiyaa keessa seenuu isaa beekamaadha. Itoophiyaa keessa illee seenee biyyoo bakka adda addaa deemee fakkeenyaaf Tigraayin deemee daawwatee jira. Hawaasa illee deemee daawwatee jira. Achi irratti immoo kabaja adda addaatiin isa keessummeessaa turanii. Garuu immoo hawaasaa deemee Haayilee Riizoortiitti jechuudha. Waan inni hin eegne fi waan inni gonkumaa hin yaadnettu isa mudate waan ta'eef mee walumaan haa dhageeffannu. Akkuma argaa kanatti baay'ee iyyaa jira, baay'ee dallanee jira. Ilmi namaa akkanatti qabama hoteela Haayilee Riizoortii keessatti jechuudha. Ilmi namaa akkanatti qabama. Ilmi namaa ilma namaati. Ilma namaatiif kabajatu maal nyaata koo nyaachuu hin danda'u. Waan akkasii jedhee iyyaa jira. Walumaa galatti wanta asitti beekamuu qabu jalqabuma irratti jechuudha. Aadaan faranjiitii fi aadaan biyya keenyaa garaagaraa. Namni keenya kadhachuu iyyuu hin salphata. Waan tokko kadhachuufuu baay'ee kan qaaneffatudha. Akkuma isin kana dura dhageettan namichi kun nyaata namaaf namni bitata isaa dhaqee nama harkaa humnaan saamee nyaata. Kanaaf warri kuwwanii kanaan duratti minxaafii diimaa fa'aa afanii fi kabajaa namaa pirezidaantii biyya wayii dhufeenitti akkasitti gochaa turame. Garuu Haayilee Riizoortiin immoo dhoorgeera. Inni kun immoo waan addaati jechuudha. Walumaa galatti ol ilaalaa ilmi namaa kabajamuu qaba. Kabajaadha garuu beekee maraatu jechuudha. Kuni osoo beekee maraatu rakkoo hin qabu. Beekee maraatudha. Kanaaf aaktii fokkisaadhaan akka nama tokkootti aaktii isaa kana hin deeggaru hin jaalladhu illee. Yoo diqqaate nama harkaa nyaata fudhattee nyaachuun waan gaariidha jedhee yaadu. Namni kun caccabee footoo wajjin ka'aa kun maal jedha. Garuu akkuma argaa kan immoo asirratti baay'ee iyyachuudha. Ilma namaa akkanatti qabdanii maal inni illee ilma namaa jalaa nyaachaa ture waan ta'eef nyaata namaa ilma namaa akkanatti qabdanii jedhee gaafa isarra ga'uun iyya jechuudha. Ani amma osoo dhufee nyaata koona jalaa nyaate mirga koo dhiibe jechuudha. Biyyummaan isallee baay'ee ofirraa ariite. Maaliif mirga namaa dhiibaa jira waan jedhu irraa kan ka'edha. Kanaaf Haayilee Riizoortiin akkasitti iyyisiisee jira. Kanaaf kan itti maata turre ta'utti dhufaa nagaan. Kan itti ilaalan immoo waa'ee uummata Oromoo Sumaalee keessa jiruu fi dhiibbaa uummata Oromoo irratti gahe keessumattuu jechuudha. Viidiyoon TikTok irratti gadi lakkifame artistii Narsaa Bursumiin kan gadi lakkifame jechuudha. Suni dhiibbaa hammamii uummata Oromoo irratti geggeeffame hamma ammaatti immoo Sumaaliyaa keessatti uummata Oromoo irratti dhiibbaa akkamitti geggeeffamaa jiru kan jedhudha. Kana keessaa ilaalle fakkeenyaaf namni lubbuudhaan dabre illee hin jira jechuudha. Namni lubbuun dabre illee hin jira. Kanaafuu dhiibbaa hamatu uummata Oromoo irratti geggeeffamaa jechuudha. Wantoota adda addaa yeroo maxxansinu
eeggannoo barbaachisaa jechuudha. Wanna saba keenya irratti yookaan immoo wanna lammii keenya irratti dhiibbaa gaggeessu kamurraa maxxansurraa odoo of qusannee jechuudha. Ispeeshaalii afaan isaaniitiin maxxansu, afaan isaan beekaniin maxxansuun immoo dhiibbaa caalaa uummata keenya irratti dhaqqabsiisaa jechuudha. Nutti as bakka nu jiru kanatti nurratti dhiibbanumaa dhufuu danda'u dhiisuu danda'a. Garuu Oromoo naannoo san keessa jiru, naannoo Somaaliyaa san keessatti jiru irratti dhiibbaa guddaa hamaa kan gaggeessudha jechuudha. Amma kanaan dura artisti Narsaa Gursumii TikTokii irratti isin afaan Somaaliffaatiin kan isin deebisan warri Somaalee beekamoonni hundi warri siyaasaa hundi wal jalaa fuudhaniitiin wal jala daddabarsanii kan irratti haasa'aa argaman saba kanaan illee dhiibban Oromoota irratti gaggeeffame xiqqaa miti. Mee ka Narsaan Gallaqqee sana haa dhageeffannu mee walumaa. Abiyyi daawun maddii kartaan Abiyyi wuxuu maamulaya dadka Itoobiyaa uu maamulaya. Abiy Ahmed boqorada Oromoo dhashay weeyaan. Abiy Ahmed waa ra'iiskeeni. Abiy Ahmed waxa weeyaan goota ilmo Oromoo weeyaan. Kaalaya idinka doqonnimadiin Abiy daawun. Okay, kan isin jette Abiyyi maaliif daawun jettanii? Abiyyi ilma Oromooti. Goota ilma Oromooti. Maaliif daawun jedhama? Daawun jechuun qabda waan jedhu isin jetteeni. Isaan immoo kana wal jalaa fuudhaniitiin Abiyyi Oromoodha. Asitti Oromoo as jiran kun immoo basaastuu isaati. Waan asitti hojjetamu hunda, waan asitti dalagamu hunda fuudhaniitiin isaaf geessanii jedhaniiti dhiibbaa Oromoota achi jiru irratti geggeessaa jiranidha. Mee yaada isaan deebii isaan Narsaa Gursumiif deebisan immoo haa ilaallu. ها بدينا حوق أيام كو قادنينا حبتينا كو راحيسنينا وحان دونان كلا سو دغينا دالكينا uraranaynaa waxbana kama bedeli kartaan waan idin awood sheeganayna waa gabar Oromo ah oo soo tabinaysa fikirka xilligan. Okay, sagantaa keenya kadhaa summaratti xumurra subscribe, share, like gochuudhaan na jajjabeessuun dagatinaa YouTube chaanaalii haaraa waan ta'eef subscribe, like, share keessan na biraa fuudhan danda'u qabu jechuudha. Galatooma.